Akkam jirtu hundi keessanuu nagaa keessanii viidiyoo haaraatiin deebi'ee dhufee jira. Viidiyoo haaraa keessatti dhimma barattoota bara kana qormaata intiraansii egzaamii fudhatanii walqabatee odeeffannoo haaraa ministeerri barnootaa karaa tajaajila madaallii fi qormaataatiin odeeffannoo baay'ee murteessoo fi barattoonni qormaata intiraansii fudhatan beekuu qaban odeeffannoowwan gurguddoo 3 baasee jira jechuudha. Odeeffannoowwan gurguddoo 3 inni baasee barataan qormaata intiraansii egzaamii fudhatu kamiyyuu odeeffannoowwan inni beekuu qabudha. Kanaaf odeeffannoowwan kun maal akka ta'an tokko tokkoon viidiyoo kana keessatti isinitti hima jechuudha. Viidiyoo kana haga xumuraatti ilaaluu keessan hin dagatina. YouTube chaanaalii kanaaf namoonni haaraa taatan please YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Viidiyoon kun immoo barattoota baay'ee bira qabuu fi viidiyoo kana like, comment gochuudhaan jalqaba. Ibsa ministeera barnootaa karaa tajaajila madaallii fi qormaataa karaa Dr. Isheetuu Kabbadaatiin baase keessatti inni tokkoffaan ibsi kan irratti kenname iddootti qormaan intiraansii egzaamii itti kennamuudhaan walqabateeti. Kanaan dura gaaffii baay'ee keessanii kan ta'e qormaan intiraansii egzaamii yuunivarsiitiidhaan mana barumsaatti kennama jettanii baay'een keessan akkuma nu gaafachaa turtanii ministeerri barnootaa karaa Dr. Isheetuu Kabbadaatiin ibsa baaseen wiirtuulee qormaataa 667 kan ministeerri barnootaa qopheesse yoo ta'u isaan keessaa 97 kan ta'an naannoo yuunivarsiitii akkasumas immoo wiirtuuwwan naannoo 570 ta'an naannoo mana barumsaa yookaan immoo naannolee irratti akka qophaa'e ministeerri barnootaa karaa Dr. Isheetuu Kabbadaa ibsee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu wiirtuuleen qormaataa 667 keessaa 97 naannoo yuunivarsiitii akkasumas immoo wiirtuuwwan naannoo 570 ta'an immoo naannoo mana barumsaa yookaan naannoo irratti akka qophaa'e ministeerri barnootaa ibseera jira jechuudha. Kanaaf iyyuu qormaanni kun kan kennamu yuunivarsiitii akkasumas immoo mana barumsaa naannoo neetworkiin gahaa fi intarneetiin jiru irratti akka kennamu ministeerri barnootaa karaa Dr. Isheetuu Kabbadaa ibsee jira jechuudha. Inni lammaffaan immoo dhimma qormaata kanaatiin walqabatee dhimma onlaayiniitiin walqabatee ministeerri barnootaa akka ibseetti kana dura ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa qormaanni kun guutummaan guutuutti karaa onlaayinii akka kennamu ibsuun isaanii ni yaadatama. Amma garuu odeeffannoo ba'een qormaanni kun parsentiin olaanaa karaa onlaayinii akka kennamu garuu parsentiin muraasa ta'e immoo karaa waraqaatiinis akka kennamu ministeerri barnootaa ibsee jira jechuudha. Sababni isaas immoo iddoo neetworkiin gahaan hin jirree fi intarneetiin hin jirreetti akkasumas sababa walitti bu'iinsaatiin barattoota intarneetii gahaa argachuu hin dandeenye biratti qormaanni kun karaa waraqaa akka kennamu ministeerri barnootaa ibsee jira jechuudha. Odeeffannoo kana keessatti immoo naannoo kamirratti qormaanni kun karaa waraqaa akka kennamu hin ibsine jechuudha. Garuu irra caalaan karaa onlaayinii egzaamii akka fudhatan akkasumas immoo shaakalli onlaayinii egzaamiillee akka eegale ibsee jira jechuudha. Inni sadaffaan immoo dhimma shaakala onlaayinii egzaamiitiin walqabatee odeeffannoo ministeerri barnootaa baaseen jimaata darbeerraa kaasee barataan kamiyyuu qormaata onlaayinii egzaamiin akkamitti akka hojjetamu liinkii ministeerri barnootaa teelegiraamii isaarra kaa'anii barataan kamiyyuu qormaata onlaayinii shaakaluu akka danda'u ministeerri barnootaa ibsee jira jechuudha. Liinkiiwwan kaa'aman sana teelegiraamii ministeera barnootaa irraa fuunee teelegiraam chaanaalii keenyarra waan isinii keenyee fi liinkiiwwan teelegiraam chaanaalii keenyarra isinii keenyee fayyadamuudhaan akkaataatti qormaata onlaayinii egzaamii shaakaltan teelegiraam chaanaalii keenyarratti odeeffannoo bal'aasaa waan isinii keenyee fi karaa sanarraa dhaqxanii onlaayinii akkaataatti shaakaltan onlaayinii egzaamii akkamitti akka hojjettan teelegiraam chaanaalii keenyarraa argachuu dandeessu jechuudha. Odeeffannoowwan ministeerri barnootaa har'aaf baasee isa kanarra jechuudha. Barataan kamiyyuu odeeffannoo kana beekuu waan qabuuf please viidiyoo kana like, share gochuu akka hin dagatinne haga xumuraatti waan nu wajjin turtaniif galatoomaa.